kanneen nu jaalatan kanneen nu hordoftan har'a namoota jeccimoo qabsaa'ota Oromoo warreen lubbuun jiran toora istiidiyoo keenyatti waamannee isaan gaaffii deebii kan gaafannu ta'a. Akkasumas immoo gaaffii kana qabsaa'onni Oromoo artistoota qabsaa'otaatti warreen jiran isaan kana wajjin gaaffii deebii kan goonu ta'a. Qabsaa'onni lubbuun jiran akkasumas artistoonni lubbuun jiran kun mee Oromiyaadhaan maal dhaamtu? Warreen lubbuun jiran kun mee Oromiyaadhaan maal qabdu? Warreen lubbuu isaanii aarsaa kaffalan ergaa isinitti kennee deeman kana mee garamittiin deemaa jirtu? Ergaan isaanii kun eessa deemaa jira kan jennu istiidiyoo keenyatti sin affeerannee jirra. Toora istiidiyoo keenyatti bakka nagaan dhuftan siniin jecha gaaffiin wanni Oromiyaa sanaaf mee maal dhaamtu? Oromiyaadhaan maal jettu? Oromiyaadhaaf maal haa goonu kan jedhu gaaffii deebii isin gaafanna jennee muummicha ministeera irraa kaafnee hanga artistoota qaqqaaliiwwan keenyatti isin yaamnee jirra waan ta'eef isin immoo mee Oromiyaa tanaaf ergaa akkamii qabdu? Mee maal dhaamtu kan jedhu kanaaf kan istiidiyoo keenyatti isin barbaanne mee garuma gaaffii keenyatti mee adabarru. Calqaba irratti muummicha ministeera Dr. Abiy irraa kan Dr. Abiy isin mee Oromiyaadhaan maal dhaamtu? Oromiyaadhaaf kaleessa siif jirra jechaanidha. Har'oo Oromiyaadhaan maal jettuun? Oromiyaadhaan maal dhaamtu? Mee dhaamsa akkamii qabduuf isin Oromiyaa tanaaf? Akkam nagumaa fayyumaa hiriyaan qabu kogumaa dhufteen alaaltu sigaarumaa akkam nagumaa fayyumaa. Oromiyaan hayyoolee ciccimoo fi qabeenya cimaa osoo qabdu maaf hiriyaan qabu jettu isin? Sidinquu awwaalama dhabduun ta'e kanan ga'atu kana aarsu bifum tokkoon meeqan du'e bifum tokkoon meeqan du'e. Artistii qabsaa fi artistii jaalatamaan atoo artistii Galaanaa Gaaromsaa al jettamee waa'ee Oromiyaa kanaaf. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jire anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koo mitire Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire haqa Oromummaa mitire gadaa fi dhugaadha kallachi keenya. Artistii Itiqaa Tafarii atoo Oromiyaadhaaf maal dhaamte? Dubbii dalchaa galjitan ummata diidii keessa galjitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne. Isinoo Bojoo Armaamad mee Oromiyaan tun maal haa taatu jettu? Mee Oromiyaan tun garamaa adeemtu akkamaa goonu jettu? Mee isinoo Oromiyaa tana garaa maaltu na rafaa halkan yaadni nan teessisu kan kee yaadni nan teessisu suwaama barii lafaa akka waan si dhageessisu akka waan si dhageessisu. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisan isinumee Oromiyaan garamitti deemaa jirti jettu? Maal keessa jirti jettu mee Oromiyaan sin? Amma hoo maal taate amma hoo maal taate amma hoo maal taate amma hoo maal taate amma hoo. Obbo Shimallis Oromiyaan maan taane jettu? Yaa'ee gayaa'ee bishaan garsaa yaa'ee madaraan jiraata namni harka rabbii taa'ee. Profeesar Mararaa Guddinaa isinumee Oromiyaa tanaa mee maal yaada akkamii qabdu? Mee maal dhaamtu Oromiyaadhaaf? Erga akkamii qabdu mee Oromiyaadhaaf? Maladhaabee jawaaree seerri uumaa cabee dhugaan sobaan fuulaadhaamee. Artisti Caalaa Daggafaa ati oo ergaa maal qabdamee Oromiyaadhaaf? Ati abbaa lafaa maa gurgurta qabiyyeessiif maal tafaa? 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 Obbo Baqqalaa Garbaa uummata Oromoo fi Oromiyaaf mee maal dhaamtu sun ergaa akkamii qabduuf? Lammee Ewale birmadda
لمي مولي برمدا يا لمي مولي دبدا يا سني كوتا والمالي مالكمنا Artisti Caalaa Bultumee ati uumee maal jettamee Oromiyaan akka maataatu jetta? Oromiyaa biyya koo meeqa siif itimame dhiigan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna finfinne kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne. Artistii jalatama yoo sangee ta'uun erga akkamii qabdamee Oromiyaadhaaf Oromiyaan eessatti adeemtu garamaa dhaqxu jettaati? Jirana lammi kiyam furure watu jira watu jubbin garaalito Artistii Taaddalaa Gammachuu Oromiyaaf dhaamsa akkamii qabdamee? Siyaa ifamooti dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achiisi ana yeroon ulfina kee galchuu. Dhumarratti pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaan isinoo Oromiyaadhaaf erga akkamii qabdu maal laamtuuf Oromiyaa eessatti gattanii deemtan erga akkamii qabdu mi'a ammarraaf Oromiyaadhaaf? Garaa maaltu naarafaa halkan yaadni nan teessisu kan kee yaadni nan teessisu waama barii lafaa akka waan si dhageessisu akka waan si dhageessisu. Waa'een Oromiyaa amma nagaraa sin nyaate Oromiyaa gattanii maaliif deemtanii isin? Hundumti keessanuu istuudiyoo keenyatti argamtanii gaafii deebii wajjin waan gootaniif gaafii sin gaafamneef deebii babbareedaa waan nu deebistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin baay'ee sin galateeffannaa baay'ee sin kabajnaa guddaa nu ulfaadhaa nagaa nu ta'a garuu waa'ee Oromiyaa kana misiriitti yaadaa hin dagatinaayis. Mootummaa cimsaa dubbiin bakkee utubaa maqaa dhabdee dharree dubbachuu qabdee chaartarri sobaa maayii haqa dadhaa.